Yoo zakkiraa manallee akka ammaa kanaa miti birrima doolaaruma 10 jinee biyya kana 700 jechuun doolaaruma 10 ta'aa beektaa? Gaafata. Sanuma nama fuudha. Waggaa 8 har'aa jechuudha. Amma asumaan guyyaa wayii edaaisiin xabbaite birri Itoophiyaa irraa fidattee dho'ite fixatte mana madaam deemtee kaatee achii dhuftee halkan mana madaam deemtee rabbi na salphisuuf mucaa obboleessa Jowaar tokko hiriyyaa kiyya. Jaartii isaa bira mucayyoon hiriyyaa dhufte beekta. Amiinoo obboleessa Jowaar kaama Kanaadaa jiru kan. Ijoolleen Kaayiroo guutuun hin beekte Amiinoo asii deeme Kanaadaa jiraam. Beeka deemoo kana ka deemame? Anaa fi Amiinoo wajjin galla. Haadha warraa isaa bira hiriyyaan dhufte beekta. Hiriyyaa tana dhuftee osuma saloon irra teenneetiin qamaa jirru. Inni jira amma beerri Kaayiroo kanarra hedduu diyaaspooraan kun amma itti dawwala bakka itti dawwalan hin beeku isiin silkii haasayuu kilaasii kiyya seeni. Obboleetii. Kilaasii kiyya osuma isiin gara ol garagaltee wal kaatee janaa jirtu. Mucaan wayii alaa dhufe namni bira. Qoosa tiktok waan kilaasii keessatti intalo argee isii bilbilanii asii dhalaa biraa fidatee kilaasii jirti algara ciisaa jirti yaanii. Kuma namicha iyyuu beeku tachiiftee jana jantuta. Ati qamaa jiru. Harkaan qixxee gisee ga'u ta'aa ta'u akkana gisee ga'u barri ga'u gisee raawwannu isi. Bakka jaladaatti dhufteesi mana madaalu. Amma fiidi ani bakka ilkaan narraa yaabte fe'a ka ispoortanyaadha. Ana akkase. Amma isiin alfiidi jechuudha. Barraada shaayii kanaan lafa jira fuudhee fuula kana keessatti gadhiise beekta ispoortiin harka godha. Osoo danda'in jette. Kamal gootani nama gisee hunda qaama sitti ifatu teettee idaare takkina namni bara guutu. Barraada kana fuulatti fe'ee ispoortiin hin badee amma qabadhee torbaffara jirra. Habibti asirraa gadi dhiisamu jireensi fi ispoortii keetii fi kan kana dhalchiise fi nama ispoortii kana fide hunda ana isin galabbate jedheen dhiiranitti beeytu. Nama bosona ture baar jedhee nama harkaan qabeen. Waggaa beekamoota yeroo duraatiif bisootii. Abaa'oo ture jedheen Eertiraa wajji kunoo Kamaal Galchuutiif Daawud Ibsaa fa'aa biraa dhufee jedheen Habibti. Amma nama dhiiga baratee jedheen mootummaan wayyaanee ashkaraa ture jedheen aarii keessa isiin dhugaa feeteedha. Akkatti yookiin asirraa lafa itti gadi dhiisama Kaayiroo keessaa naa baata jedheen. Gada dhiisi Kaayiroo gadi dhiisanaan jette manaayyuu miti bar hin barbaadu. Saayikooloojii ciqicii ganamarraa kaanii mana irratti isiin saloonii keessa deemtee qaama ifatu waan hin barbaanneef akka addaan fagaannu barbaada. Wayi asirraa gadi dhiisu. Yookiin deemte Kaayiroo gadhiisu jedheen ka'uudhaan aan dimira ciu jedheen. Kaayiroo gadhiisa jettee ganama kaatee Liibiyaa deemte. Liibiyaatti qabamtee naa dawwal. Liibiyaa seettee ajjiisii dhoyti. Ani osoo isiin Kaayiroo gadhiisu jette gadhiisuma da'aare. Hin gammanne as liigisee isiin achiisii bilbilte Liibiyaa. Hin gammanne mana hidhaatii naa dawwalte. Hayyee. Kamari bareedaa keessaa si dhoyte. Warra hawaalaa. Baqsana warra nama hawwalsiisu. Naa dawwalte. Achi waan warra keessanitti dawwaladhu jedheen Habibti. Isin silaa maallaqa sanarraa kabaliif si dawwalte. Haguma san namni wajjin nyaate garaa wal nyaataaf naa dawwaluu osoo hin beeku. Guyyaa kaan yoo isin xiqqoo hidhamtu yeroo wayii kunoo warra nama affanan kana masqaliin guuraa turte xiyyaarri fuudhee Faransaayitti ganna qeessiif ijoollee baay'ee kaan Kanaadaa kaan biyya garaagaraa kennanii fi kaan Faransaayii ganna. Soomaaliin si kaase beektaa amma laal guddaa makka harafaatee kana achirrattuu nama xiqqoo ispoortii lallaalee amma ati baatee osoo walitti dhuftanii mana keessa deddeemtee akkana godhattee yoo eegas illee ofirraa qabde xiqqoo garaa keessa dandaya hin dandayu uf shakkitaa jechuudha. Akka malee ilaaltu kanaa miti.
Ani dubartii guguddaa amma haadha faaxee hojiiwwan hin taddafa faradoo nama lakkoofsa haadha faaxee qabu mana isiin beeku. Jiila qabaa jechuudha. Akkana natti godhate. Amma furmaanni maali taa'ee asli xiyya maaliin godhuu qabu? Ispoortiin seenaa ammas CJ ammas ka'ee diris ganaan seenuu deema. Ka'isiitiin seenuu. Ka haadha faaxee. Seeraan nyaachuun eegala duraan amma ifiin qallisa jeetiin kubbaa faan taphadhaa ispoortii faan deema beektaa ispoortiin hin dhiibaa hin dhaabaa nyaachuu eegala seeraan lukkuu tan akka gaariitti piizaa bargarra fishaa beektaa nama gabbisa isa kana nyaadhee xiqqoo idee qaama kana akkanatti deddeebbaasee eega. Hin sodaatin haadha faaxee jaalalumaan mooyi. Garuu bara ni jaaladha jaalalaan naammoo hamtu. Haati faaxee kiisingima kana argannaan waan biramu. Bakka masruufa biraata kan barbaadu. Bakka kanatti haraashaa. Yeroo isiin kushiinaa waa gootu fa'aadha itti dhubaan beebii jettee ni qaqqabdee. Ilaalta kiisingii isiinuu himataa oolte amala ofii. Bakka isiinuu himachaa oolte. Laan irratti yoo. Bakka waan isiin feesisa akka takkatti hin godhamu. Kaayiroo osoo dhuftanii garuu maali ati shammaan dhufu? Niin dhufaan xiqqoo booda habibi obboleessi ijoollee baraan faamiliin achi qabaa jedhameen dhufa. Ilmaan moo? No obboleeyyan. Obboleeyyani. Gaafa as jirtu asitti waan dhalchine ati? Dhalchine yoo gaafa san xiqqaan ture bara silii kiyya silaa sheenaan nani sheena hubarta akka tana silaa kaayiruma dhalchee. Cuuceen ture dhalaan xiqqaa. Dhalaan takka nana wantu baraaree inni amma agartu kun magaa biyya tana eegaanan seenu. Diyaasbooraan biyya kana deeme hundi asitti dhalee deema bara suwaa kaayatee astaawashaa. Bishaaniin hin deeme silaa barra silaa nama xayyaaraan kanaan deeme taate hogguu san akkasii bishaaniinuu sanuu wanni na kaase. Mucaa keenya tokkootu biyyaana bira dhufee aanummaan qubsiisee deemee bishaaniin seene sii galee. Kabiraa tokkos dhufee aanummaan qubsiisee hindee aanummaan anarra deemanii jeetiin. Yaa'ii meeqa godhee faamilii kiyyoon dhaabee gatteessee deemaanis bishaan. Onnee oowwitu takkaan qabamee taagaafaa jiru. Waan ijoollee dhufi yuuzariin fooloo godhaa. Koottaa bakka samara kana sargii isinii goona. Bakka takka nuu goota sargii akkamitti asii hin. Sibiibsishaallee. Anaaf ibsishaa halkanuma tokko ni kaanuu goota halkanuma guyyuma tokko nuu gabbaaftan. Akkasuma yaare. Akkasuma. Ammas gilsi ittiin tadaa siiriyees taate naamusaan akkasii galee waan bultii haadha manaa gaarii akkana ta'a. Yookaan roorroo biyyoota naffaa keessattuu. Kaleessa siimoo ibsisha dura aare. Ibsishaan narra aare ibsishaa sossobeetiin dadhabee san gubbaan ibsishaan innawaa aaruu aare keessa namicha dubbisu malee jee seenee namichi san gubbaan arrabseen. Afaan Faransaa kanaan walitti duudan jedhan. Afaan Faransaa walitti duudanii jala kanaan fasaamsiin jee jaaniin ijoolleen ibsishaa fasaamsiin jechuun jiraa jaaniin ijoolleen. Achii beek gaafate ati kalee laayivii hiyyan dhufne jaan namichi ibsishaan an kalee isattiin si arge jeensii hin beeku. Galgala dhugatti gestii ergatee ture ibsishaan namichi nyaaratti guureetii ariyeensaa ibsishaan. Achii beeti maakii biraan seenee baasii jeen maakiidhaanis maakiinis ni baafte. Awwa ibsaan yakkabalee darraa godhanii qixaaxuma isaan dhugattaa bulanoo fuuluma keessa kana harkuun dandeenyu gurraachi garagalaa gidaara laalaa jaanii. Aadnan ala akka doktorii tokkootitti illee aadin nyaallu. Bataam jechuun waan haalaan nama waan ni godhu maaliif jennaan waan amma isaan godhan kana gocha akkanaa kana nuti godhuufis nu qallaa dhibeeta godhuu waan dadhabne garuutu looyal ta'uu nama jaalattu tokkoof. Bishaanii fi doonii irra bahu amma doonii London jirtu takkaa jira. London fooqqii waan bareedaa jala deemti garuu akkuma tiraanspoortiiti akkuma nama baasa qabatu birruma haga baasatti qabattu qofa kafaltu. Bareedduu waa hunda qabdi. Achirra dhaqee kooffii tokko alaa qarshii lamaan bitadhee qarshii 8 doonii sanirra yoon qore shawwaduun hin danda'a sii gala.
garuu addi isaaniif tiraanspoortuma nuu waan hunda waliin namummoo bashannana maallaqa qaanii kabalee jira deemu jiru isaanii gisee sana akkasitti seera. Maalish. Paarkiilee akka ammaa biyyee galee kana biyyitu xintii qabaat qabdi. Yoo barbaadee waan barbaadee bitattee keessa dheeyitee lafa kana hafattee keessattuu yeroo kanaa tanaa immoo waan barbaadde keessa hafattee pikniikii jaanii. Goonee akka falallu mo'ibsisha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Fayya. Fayyaakam. Aboo mucaa fi abaaramuu barbaada. Halkan taa'ee ka'ee nu dhoggee nuti hiriyya. Attuma banee yoon gaastee kijibdi. Nuti hiriyoota haadha isaati, hiriyoota akkawoo isaati ol ka'e nuun jedhaa daa'imni xiqqaan kun kasiraan nu kaddamee du'aa nurraa fudhachuu qabu. Miila irraa dhiquu qaba silaa. Miila nurraa dhiquu qabu du'aa irraa qabu. Ol kaasee mana keessa nu oofaa jedhani maala hiriyoota haadhateetti yoon ol kaaftu. Amaaraa የፈልጌ ነው ይግብ ይጅራል ኢስ ቢራ ጉርዳ ከነከም Umriin kee beek. Garuu ni bareeda akka bichaan maashaallah. ዲደሚ ቶ Waan ofirra qabsiifte moo hin uratte gurra? Kootu shoodde? Kootu. Afaanumaan asirratti haasaa ooltamu waan asirratti haasoftu kana hojiinoo agarsiisa mana jaalala qabda babaadee jiru. Ni jirti ni mufti rafu jirti amma. bakka dalagaa jirati keema nagartu keema basara Ijaarraa taata fi duree. eh Ijaarraa. jaada beeko mana jaada Ibsi shaakiyya fakkaataa ibsaan firooma qabda jedharti makii. beeko yoon Jaalfanii dhoo ibsi shaakiyya akkanumaan fagaata. Ibsi shaakiyyaa fakkaataa mucaan ibsi shaa fakkaatatti kiyya jettee bara. Wayii. Boleh aja di anak dala. Garaa kana nama nyaata. Maal jeesa? Dhageesse gaa. Hin dandeettaa makii maa yoodde? Make mal buan akam. Uumaa kaayya amma jettee sana. Dalu mama rako kama. Ima ya. Umriin kee beek. Himbooti Umriin kee beek. Dida minta koncal koncal. Baru fu dida minta dinten. Karugaa umriin kee beek. Yoo lubatti hin ga'u diddeen gara. Hin beeku. 17. Kalas galgala dawwale gaafadhehim. Jawal bira farfaga baadhee tire walan qabu. Waay nuutii tilmaamna. Beerri ati taaptaap gootee ulfoofte jirti takkanii illee taatu bitte. Hin agarre kasoo arge akkasii hin agarre. No. Kama dhugaa taatitti ulfeesse jirti. Ulfaa isin jette jirti. Hin agarre. Osoo arge akkasii ar doktor hin agarre. Dhalaa wajjin bulteen beektumaa? Cuma asirratti akkana chilaalee argufaa malee takka argee hin beeku. Biraa ka'ee hin beeku. Wallaahi. Takkaan kun nyaanna foddeet. Rabbi siin hin gaafatu. Isa dhugaa ka dhugaa. Hin goone. Bareedaa kana taatee moo shodde. Bareedaa akkanaa kana bara biyyatti dubrii fi fataawi bifiif siin deemaa.
Yoo diqaalallee dhachitanii guddifna maan rakkoo qaba waan qeerii akka jirtu. Maa siraa Nama baay'eetu mucaan sun daa'ima baay'ee bareedaa Ameerikaa fidachuu barbaadnaan aan jette ijoolleen baay'een. Diiyaasporaa hedduu keessaan dubbisa baada wayii yoo beekte. Diiyaasporaa baay'ee si jaalata achirratti ergee bakka mucaan sun istaayilii isaa nuu ta'eera jaansii fi hiriyyaa keelle ka hiriyyaa keetii wal agarsiisa yuugalsi isaatu dhayxe mucayyoon isa jaalatte biyya faranjii ta'irtu sun jechuudha. Noorwee jirti. Isaa hin beektan yaasseerin dhuftee ana gaafattee ani itti ergee barkaalii diyaana ergeef. bira jirti riyaa mana himuu yedde konkechi bira dhayxee yuun deema akeessa jirti dhayxee bira Ati samma si ergina. Mo'een mucaan kaalii doomi kama hiriyyaa keetis gariyoo kana tiktookis reesu. Asumatti akkanuma wajjin haasofnee jaalattee namichi dhuftee natti himtee liqimsuu barbaadanaan jettu. Achumaan tabirallee dhuftee dhiyoo kana shoodhee xiqqaasanii bakka inni jiru naa barbaadi biyya san keessaa fidachuu barbaadaan aan jette obboleettiin seenatan. So amma isiin baasii sitti baaftee waraqaa sii fixxee yoo ati gana andar eejjii taate ohoo qufii yoo hin dandeenyeef gaariin ta'u. Carraa kana ofitti hin qabin. Anaayyuu bareedaaleen canaa kiritaa gaafa miira keessa galtee Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa keessa biyya tokko rabbi wannoo haa gootu fidi jedhin Amma michiyoo takkaa jira bichaa kana hedduu jaalatti. baafte hoomlasii taataka. Michiyoo haala bareedu takkaa dhufee bichaa kana hedduu jaalatti kunoo isii ammanatti ergate. Hedduu jaalatti michiyoon tun. Assalamu alaikum. Ni beektaame? Wal jaalattanii tanaan shoodhe. Isii jaalata, isii jaalata. Yeroo muraasa booda kanaa jaazee muudee. Widdi shoodhe ati dubbisimee afaan walitti hin beeynuun. Sagalee Mee waliin haasawaa shooddee kana wal baraa. shoodde ma Hin beeka miti balbala ani hin beeka. asli dubbisuuf dhoobadhee Shoodhe haasas maal jetti naa hiiki afaan Oromoo afaan Oromootii kun Mee hiikiif shooddee. maal jetti? hin dhageenye sagalee masiitu Afaan ijoollee lafanaa kanaan beeynu nu dulloomne mucaa hiiki waan isin jaa jirtu. bara osoo beekeen goonuma isin jettee dhageenye doktori fiik Haasofsiisi kaa. Haasawisiisi himiif asliif. bubbu Insaalfata. Kaama Insaalfata. halkan qullaa ol kaaftee taa laalaan bultu gurba. garri fuudhuu hin dandeenyu doktori fiiku sagaleen keenya gaamummoo miyuuti na goota. Biyyi guyyoota lubbuu dubbachuu danda'a. Halloo. No, shoodde eessatti beeka akkam jirta doktor Nagaya? Fayyaa wallaahi nagumaa. Maal jechuudha? Bayya jiraate akkam jirta? Wallahi Nagaya alhamdulillah bayya Nagaya jiraatan kan. Ummu seenaa xiqqoo qufaa wayitu qabeeyyu bakka ciibtuun kaane birri ittiin mana yaalaa geessudha. mee maatti maal falaama yaa rabbii Geemii walitti argannee wajjin taphannee guyyaa wayii
أصلي فيسبوك كان كينا يرجع عن جت خاتي ترجع تشينا دبسو دي بدك أنا تكو أنشي جنت مني تقول جميل فيسبوك كودا يا سير جنا عن جت شو ما نشتات تمورة يا أما قافت دوم مالي ودي شاشة تك تكيشو تك ما سيد هانا لالتو أنا لالتو يورجت يور جت أنتم ما جا أمتك أنا برا باتي سوى كاني جيمي تبتتي أما No, تبقى no, no, أتومي rakki جت ما dhiyaasiti جت qoyma وأنا تقول جت تقول كوبي دان please. ها No, 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 no. No, intu kinin. Harki نيتوركي كيت موتو وان كان غورا كو قبا يال فريدو ما جت لا نبرام بوي نفسه بوي شو ده يا كم Yani أما تكالن سكتة دبرة ده وبرباد داره كنو كالن في أجيال أجرا Asirra ci deebi'e. أنا شارع وفين دبرتين أقوله مچان سبرا بيا فرنجي ده مفيريان كه eenyu نيتوركي كيت Akka nagatee hin deemne wajjin dhufnaa. Doktor akka nagatee hin deemne wajjin dhufnaa naaf inni yoo noon taphata. Umriin kiyya maa 21 gaaka. Amman jiru sagaleen tiyya. Bilbilaan narra bu'ee ture dhiifamu. أما ديفيد لما كتا ميكا دان كتبة تبيا فرمس Sadii muudhamu. Sadii addaan kutee gaafa sadii kutee dhufe kalaaf. سادي أوكي سادي لما شاني تربتيو زين تمانا برومسا وركيزاني 13 akkasi 13 يوم تربتو يو سادي تو زين تبر كرافورتا Akka برومسا يو وقا سادي Masha Allah. Edaa darasaan jallatte darasaan jallatte. درسوما ديمتي Darasaan jallatte battu jaanii bar. Edaa darasaa jallatte. درسوما ديمتي شودي darasummaa ture. إيه سفا ديمت Badee hin deemne biyyuma qaraya. Deemeen beeku ligaa. مودانو يرو قراتو سي مودا تمنوتي سؤالا كان ديمتاني Naannawaa kam deemte darasummaaf? Abbaa laa ani barumsa keessa jira kutaa tokko akkas baradhaa xiqqooleedha. Kanaaf mucaan tokko xareetaan laga keessatti nuun badani. Kazaan achitti qaraanee bakka wanti mudanne maaltu jira achi badee galee baasii takkatti. Guyyaa 15 baradhee galee badee. ويا كل شيء قوم family untuk kita komplain ki gora user ibare du follow na ودي Bilbilli kiyya gartaa huddee akkanuma qabannaa. Aslii kiyya habiibi. Networking kiyyaa jechuun ol. Nagaan naaf turaa bakka as deebi'a. Bakka wayii takka dhabu jira beektaa. Bilbila tokko eeguu ture. oke galgala wal agarra yi Galgala wal agarra galgala adaraa waan sanatti naa jabaadhu. nayi Abshiree.
باي. هيا أصلي كم جردان نجار لبسوا ستر قد مرة برانا يا مسلكين أرى إذا ترى مدامين مدامين إنجيل سوريا رمانا هالو إنجيل سجلنك باي فيتي نرجع اوكي نجل عقب شبكة كي تدار تولي بك عايش أنا ركض بك كيف دفع سلا كوبليكي مان غورينا تابي مان غورينا نمني كوما لما جيرتان كوم بليس حبيبوتشي يلا ودوتشي باريد دوفي يوزر فولو ناغورا أشي يلا حبيبوتشي نافيكو how are you خالدو جيرتا ريان كي دايما فكاتا مالي نما غودا رايدا ايه تولي ati warra keessanii ijoollee ilma meeqa faati obboleewwan meeqa qabda Vaya la bola la takalama meti. meeqa waalaikum salaam sheekaa roobe Kafna vaya. Mira. dubartii saddeet qabdanii obboleewwan shamarran saddeet qabda Ya. ka heerume guddaadha Gudda dai. siin hin loltuure Ko badan kau dona tinjir tu sih. Ata mau ambil Waraabessa kata beef tu tesa sayo ki masho tesa sayo sora ke teo. viiftuun dullatti hidhadhiis si abaartii gaafa taate malee biiftuun sirra guddaadha wallaahi biiftuun nama guddaadha bar Ebanne ka masuno suuraan dikishu wakkaatti miti. laa suuraa hidhiituuf goote malee biiftuun amma birruma amma haadha seenaa kanniin haadha faaxee kanniin fa'a kaa nama guddaa bar Gua gugurda akara kanin lak yo matmani matam sisa kan mati mokol female no. Amma baka taane biiftuu nama yoo dullachatiin jedhu amma isiin umriin isii warra niitii kenna kan ta'uu danda'u
warra akka haadha seenaa kanneen ደግሞ ለእንትኑ ላይ ድሉም ስፖንሰር ይኖራሉ። ስለዚህ ጠባይሽን አሳምርት ያልሽ ላይ ድሉም ስፖንሰር ይመጣል ያልሽ እኮ ለዛ እኮ ነው ይምጣና የጎደለውን እኛ እንሞላለን። በነገራችን ብዙ ነገር ይጠቅማል ማለት አሁን ብዙ ሰው ተክሌ ለኢሚግሬሽን ምናምን በተለይ አረብ ሀገርም ላለ ኢትዮጵያ ላለ አፍሪካ ላለ ኢሚግሬሽን ጉዳዮች ጥብቅናም ስለሚሰራ በዛ ይጠቅማል። ፎሎ መደረጉ የእሱ ኢንፎርሜሽኖችም ቢያገኙ ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች በተለይ ካናዳ ሀገር አዲስ የሄዱ ምናምን ሰዎች አለ ኢንፎርሜሽን አዲስ የሄዱ ለመምጣት ብዙ አጭበርባሪዎች አሉ። ብዙ ብር እየተቀበሉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንሰማው። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ላይክ ይጠቅማል ማለት ሰው ማወቁ። ብዙ ሌቦች አሉ በዚህ ካናዳ መጣችኋለሁ ምናምን እያሉ ብዙ የሚያጭበረብሩ ኤጀንሲዎች፣ ሌባ ኤጀንሲዎች በየኢንስትግራሙ፣ በየፌስቡኩ፣ በየቴሌግራሙ ማስታወቂያ እየሰሩ ስንት ሰው በሉ መሰለሽ። ሰውም አያርፍም። ካናዳ፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ ለመሄድ ስለሚጓጓ ቅድመ ክፍያ ምናምን እያሉ አስከፍለው ይኸው ስንት ህዝብ እንደተበላ ስንት ሰው ሰውም አይሰማም። ተው አትመኑ እየተባሉ የተለያየ ፎርጂድ ወረቀት ሲያሳዩቸው እያመኑ ገንዘባቸውን አውጥቶ ይሰጣሉ። ስንት ቤቱን አስይዞ ካርታ አስይዞ ብር ከባንክ ተበድሮ ምን ለመሆን እንደሆነ አላውቅም። ትልቅ ብር ከፍለው ስንት የተበሉ አሉ መሰልሽ ያበዱ። አዎ በጣም እኔ ብዙ ሰዓት
ስፖንሰር ጠየቅ ዩኤን ወረቀት እንዴት ስፖንሰር ብዬ መልስ የለም። እኔ እንጃ እኔ ስለ እንደዚህ ነገር እውቀቱ የለኝም። አቶ ታከለን ፎሎ አድርገህ ካናገር